daawwattoonni YouTube channel kooti. Egaan guyyaa har'aa kanas barnoota mata duree yookiin kutaa 10ffaa fiiziksii kutaa 10ffaa yuunit 1 walii wajjin ilaalla jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana akkuma beekamu laayik gochaa daawwadhaa. Namoonni haaraan gara channel kootiitti dhuftan immoo baga nagaan dhuftan weelkaam anaa dhufsanii jedheera. Kanaaf YouTube channel keenya kana subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jedha. Kanaaf amma kallattii uumaan gara barnoota keenyaatti dabarra jechaadha. Egaan barumsa keenya kutaa 10ffaa unit 1 in motion into dimension jedha. You may have already studied motion in one dimension including the equation of uniform acceleration jedha. Kana dura jechuudha kilaasii darbanitti one dimension kan jedhu baratteetti jirta. Equation uniform acceleration motion yookiin equation uniform acceleration wal fakkaata barattee dabarteetti jirta jedha. This should take motion further looking into motion into dimension. Boqonnaa kana keessatti immoo jechaadha isa baratte yookiin one dimension motion further gootee gara two dimension motion itti fidda jedha. This includes projectiles and circular motion. Egaan motion two dimension kuni fakkeenyaaf projectile fi circular dha jechaadha kan nuti kutaa kana keessatti barannu jechaadha. When you catch a ball, your brain is completing a series of complex calculating relating to the path followed by the ball and the time it takes to reach you. Egaan kubbaan tokko yoo siif darbatame jechaadha, nama biraarraa yoo siif darbatame sammuun keenya jechaadha battala sanatti jechaadha yaadawwan adda addaa sidha kan inni yaadu karaa kamiin yoon harka koo bal'iseen kubbaa sana qabuu danda'a, akkasumas kubbaan sun yeroo akkamii sa'aatii akkamii harka koo keessa galuu danda'a, kallattii kamiin dhufuu danda'a jennee sidha jechaadha kan nuti yaadnu. Kanaaf kompleksii yaada kompleksii ta'e baay'ee kompleksii ta'e sammuu keenyatti dhufa jechaadha. This is hard wired into our brain from the days when we used to hunt and most of our food lived in trees. Egaa kun maalii wajjin wal fakkaata? Yeroo baay'ee biqiloota adda addaa kan ijji isaanii nyaatamu kan mukarratti naqatan jechaadha. Yeroo kunne buusnu jireenya keenya guyyaa guyyaatti bareera jechaadha. Kunne yeroo buusnu harka keenya jala qabnee yeroo itti fudhannudha. Kanneen biraa immoo nuti illee adamoon adamsinu adamsinees hin beeknu jechuun abbootii keenya kana dura darban jechaadha. Warreen dhaloonni nu dura adamoo adamsaa jiru turanii iddoo kam yommuu waraane kallattii kamiin yoon darbadheen waraanuu danda'a jedhanii yeroo isaanitti kallattii isaanii ilaallatantu jira jechaadha. Kanaaf inni kun gabaabaadhumatti two dimension jechaadha. A detailed understanding of two-dimension motion is essentially for physicists, as it enables them to complete the calculation required to design objects from complex rockets to roads around city. Egaan sochiin dimensionii lama kun 2D nuti jennu kun jechaadha fiizistootaaf yeroo baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa two dimension motion kana beeku ta'e jennaan rokkeetota adda addaa akkasumas karaawwan magaalota adda addaa tolchuudhaaf yookiin hundeessuudhaaf isaan gargaara waan ta'eef jechaadha. Kanaaf projectile motion kan jedhu in ilaalla jechaadha. What are projectiles? A projectile is any object moving through the air without an engine or other motive force. Egaan projectile motion kun maal jechuudha? Qaama qilleensa keessatti qilleensa keessa deemaa jiru ta'ee humna alaa yookiin other motive force yookiin mootora tokko malee jechaadha kan deemudha jechaadha. This means it not restricted to cannonballs or bullets. When you throw a stone, toss a cricket ball or kick a soccer ball, they are classed as projectiles as they fly through the air. Egaan jechuudha projectile motion kun jechaadha al tokko yoo darbame jechuudha. Fakkeenyaaf rasaasi tokko gaafa qawwee keessa baatee qilleensa keessa deemtu humna al tokkotti kilaashii sana yookiin qawwee sana dhukaasuudhaaf barbaachisa malee kilaashii rasaasa sana jechaadha
humni fuudhee qilleensa keessa deemu hin jiru jechaadha. Humna jalqabaa irratti dalagaa malee sana booda ofii isaatiin deema. Rasaasa duwwaa osoo hin taane dhagaa yeroo darbannu jechaadha. Akkasumas kubbaawwan garaagaraa yeroo darbannu gosoota pirojektaayiliiti jechaadha. Kanaaf iddoo kanatti akka isinitti mul'achaa jirutti nama kubbaa darbataa jirudha jechaadha. Kubbaa darbatee achi keessa buusuutti jira. Kubbaa kana al tokkitti harka isaatiin gadhiisee humna jalqabaa kenneefi humna ka'umsa isaa kenneefi isa booda ofii isaatiin deemaa jira jechaadha. Kubbichi amma dhaqee lafa buutu ofuma isaatiin deema. As biras egzaampilii gara biraatu jira jechaadha kan projectile sun. Projectile motion is more complex than one dimension motion. Again projectile 2D dha yookiin 2 dimension motion dha. 2 dimension motion immoo one dimension motion caala more complex jechaadha. It involves motion in 2 dimension, the vertical and the horizontal. Again 2 dimension motion kun jechaadha kallattii lamadha jechaadha yookiin akkuma maqaa isaa irraa hubannu dimension lamadha jechaadha. One dimension motion kallattii tokko qofa yoo ta'u 2 dimension motion immoo lamadha jechaadha. Akka nuu salphatuudhaaf maal jenneetu waamna vertically fi horizontal jechaadha kallattiin isaanii lamman sun. For simplicity we look at the horizontal velocity and the vertical velocity as separate component of the velocity. This can be treated individually. Egaan jechaadha kan salphatuudhaaf verticalidhaaf horizontally jenna erga ta'eeti jechaadha. Komponentoonni kun iddoo lamatti erga qoodamanii iddoo lamaan isaanii dhuunfaa isaaniitti treated godhamu yookiin hin hubatamu jechaadha. Lamaan isaanii iddoo adda addaatti kan nuti ilaallu jechaadha. Kan biraan resolving velocity kan jedhu ilaalla jechaadha. Resolving velocity kun kutaa 9ffaa keessatti bal'inaan baratanii dabartaniitu. Resolving means splitting one vector into two component vectors or usually one horizontal and one vertical. Egaan resolving kan jedhu kun immoo vectorii tokko jechaadha iddoo lamatti qoqqoodudha jechaadha yookiin baasuudha jechaadha iddoo lamatti. Iddoo lama yeroo jennu immoo horizontaalidhaa fi vertically ti adda baasuudha jechaadha. These components have the same effect as the original vector. Egaan tokkoon isaanii kun immoo effectii original akkuma originalii sanaatti jechaadha. Effectiin isaanii kan originalii sanaa wajjin wal qixa yookiin wal fakkaataadha jechaadha. An example can be seen below. The 60 meter per second velocity can be resolved into two components vectors that have the same effect when compared. Egaan iddoo kanatti yeroo ilaallu jechaadha vectorii 60 meter per second tokko ture jechuudha. Inni kun egaa iddoo lamatti ba'e yeroo vectoriidhaa fi yeroo horizontaalidhaa fi yeroo verticaalii jedhe iddoo lamatti ba'e. Egaan inni kun lamaan isaa jechuudha. Warri kun lamaan jechuudha. Warra adda ba'an kun effectiin isaanii kan isa originaalii kana wajjin wal fakkaataadha jechaadha. Kanaaf splitting jechuun gabaabamatti adda baasuudha jechaadha. Isa originaalii kana bifa lama gochuutiin horizontaalii fi verticaalii gochuutiin bifa adda baasuuti jechaadha. This allows us to calculate the path of the projectile including its maximum vertical displacement. Egaan jechaadha kallattii isaa vertical kan nuti safarru jechaadha. Paazii isaa yookiin karaa isaa yeroo nuti itti safarru jechaadha. Wanti kun achi ol darbame yeroo vertical jechaadha. Achi ol darbame waan ta'eedhaaf vertical displacement yookiin maximum heightiin isaa amma kam deeme hojjaan isaa jechaadha. Amma kam deeme kan jedhudha jechaadha. Wanti darbame kun achi oleensaa yookiin vertical isaa jechaadha. Ammam darbame kan jedhudha. Kan biraan immoo horizontal irratti yookiin maximum horizontal displacement isaa maximum displacement yeroo jennu karaa biraa range jechuu keenyadha yookiin dalgee isaa kanadha. Hojjaa dalgeen isaa amma kam deeme yookiin displacementiin dalgee isaa amma kam deeme yeroo itti wanti darbatame sun lafa bu'e immoo yookiin flight time isaa immoo meeqa jennee adda baasuudha jechaadha. Inni kan biraan horizontal motion. If we ignore a resistance, then there are no horizontal forces acting on the projectile as it flies through the air. Dhiibbaa qilleensaa yeroo utuu hin jiraanne yookiin yoo daganne jechaadha. Amma fakkeenyaaf
wanti tokko akka nuti lafarra deemaa jirru yeroo fiignu jechaadha nutti hin dhaga'amu baay'een isaa malee itoo carraa arganne qilleensa keessa hin balaliina taane nutti dhaga'amuu danda'a yeroo deemu jechaadha fakkeenyaaf wantoonni qilleensa keessa balali'an dhiibbaan qilleensaa gara dudduubaatti dhiiba jechaadha jara akka isaan gara fiillafiitti yookiin gara duraatti hin deemne booddeetti hin deebisa jechaadha kanaaf jechaadha itu ignore goone dhiibbaa qilleensaa sana yookiin resistance sana utuu ignore goone jechaadha horizontal forcing hin jiraatu jechaadha projectile keessatti yeroo wanti tokko qilleensarra flight godhu yookiin balali'u no horizontal force jenna jechaadha this means there is no acceleration egaan horizontal forcing hin jiru taanaan immoo acceleration hin jiraatu kanaaf acceleration hin jiru jechaadha so the velocity stays the same horizontally kanaaf velocity isaa immoo jechaadha constant yookaan the same dha jechaadha this is a perfectly valid assumption for many projectiles kanaaf projectilota baay'eedhaaf kun valid dha jechaadha perfectly wama dhugaa ta'e valid dha jechaadha we can apply the following equation displacement argachuudhaaf egaa average velocity time takenidhaan baay'isuudhaan kan nuti argannu this becomes horizontal yeroo ta'u immoo horizontal displacement is equals to horizontal velocity times flight time maaliif horizontal gaafa ta'u ol ka'uusaa agarsiisa waan ta'eef yookiin qilleensarraa balali'uusaa agarsiisa waan ta'eedhaaf flight time kana jedhamu kanaaf egaa so in order to determine the range of the projectile we would use the total flight time projectile range projectile determine gochuudhaaf jechaadha total flight time nu barbaachisa for example to find the horizontal displacement after 5 seconds we would use a time of 5 seconds egaan jechaadha horizontal displacement secondii 5 booda jiru baroo barbaanna taanaan secondii 5 booda kan jiru yookiin kan inni itti kufee range isaa jechuudha yookiin horizontal displacement after 5 second baruu yoo barbaanne daqiiqaa yookiin secondii 5 booda kan jiru sana jechaadha walitti baay'isuu qofaadha jechaadha total horizontal displacement is equals to horizontal velocity time total flight time dha kanaaf iyyuu total flight time keenya immoo 5 second ta'uu isaa barreerra kanaaf horizontal displacement after 5 second is equals to velocity times 5 second kanuma jechaadha egaan vertical motion irra geenyarraa qoqqoonneetidha kan ilaalaa jirru inni immoo maal jedha the vertical velocity does change vertical velocity kun jijjiirama jechaadha this is because the projectile accelerates under gravity as this moves again projectile motion kana jechaadha yookiin vertical motion kana jechaadha accelerate to you irratti geggeeffamu yookiin effect qaba jechaadha accelerate godha gravity jechaadha maal godha gravity gad harkisa jechaadha vertical isaa kana jechaadha ol kaa'u egaan vertical jechuun ol dhaabbatee wanta jiru tokkodha yookiin achi ol wanta deemudha jechaadha motion yeroo jedhamu wanta achi ol deemudha waan ta'eef gravity gad harkisa jechaadha kanaaf effect irratti uuma jechaadha gravity figure 1.4 shows a ball falling through the air and figure 1.4 inni isa kanadha kun maal agarsiisa yeroo kubbaan jechaadha saatii wal fakkaataa keessatti jechaadha teessuma ol kaa'atee tokkorraa yeroo inni itti gadi gadhiifamedha jechaadha saatii wal fakkaataa fi meeshaa wal fakkaataa jechaadha egaan gara dacheetti gaafa gadi dhiyaataa deemu fageenyi isaa yookiin velocity isaa dabalaatiin deema jechuudha gara dacheetti gadi siqee yeroo jiru inni kun maal agarsiisa velocity isaa dabaluudha jechaadha kan inni agarsiisu kanaaf egaan inni kun kanadha ignoring air resistance once again gravity causes all objects to accelerate at 9.81 meter per second square ammas dhiibbaan qilleensaa hin jiru jennee yoo yaadne jechaadha yeroo vertical motion kana keessatti immoo jechaadha acceleration jira yookiin gravity jira jechaadha egaan gravity kuni qaama hundumaa jechuudha objectii kamiin iyyuu amma 9.81 meter per second square dhaan gad ofitti harkisa jechaadha addanattis
Figure 1.5 shows the motion graph for the following ball. Egaan figure yookiin image kanarraa jechuudha. Image lamatu jira. Displacement velocity time graph fi displacement time graph tu jira jechaadha. Kun asirraa akkasumatti mul'atu. Yeroo velocity time graph gradient isaa acceleration dha. Egaan kun maaliif kallattii eegee yeroo yoo kan jettan taatan egaan acceleration iddoo kanatti constant dha jennee turre amma egaan value'n acceleration iddoo kamittiyyuu dachee irratti haa ta'u malee 9.8 tokkodha. Kan isa gara gadii kun immoo jechaadha kan displacement time graph gradient isa velocity dha. Egaan velocity immoo jalqaba irratti change dha yookiin dash change jenneerra jijjiirama. Kanaaf kallattii amma adda addaatiin dabalaatidha yookiin jijjiiramaatidha kan inni deemu jechaadha velocity jechaadha. Kanaaf inni isa kana agarsiisu isaatidha. Looking at the displacement time graph, it is evident the gradient is increasing. This because the object is moving faster as it falls. Egaan it falls da. Velocity time graph kanarratti jechaadha. Gradient isaa kun kallattiidhaan increasing jechaadha. Maaliif kubbaan qilleensarraa gadi kufu sun yeroo kufaa deemu jechaadha. Humni isaa haala faster ta'een yookiin haala baay'ee si'ataa ta'een akkanatti kufuu agarsiisa jechaadha. This can be seen on the velocity time graph. Egaan velocity time graph jechuun isa irraa kanarratti akka agarreete jechaadha. A constant gradient indicates a constant acceleration. Egaan amma dubbannee jirra. Gradient isaa kun jechaadha constant acceleration agarsiisa yookiin gradient isaa kun constant ta'uu isaa maal agarsiisa? Acceleration isaa constant ta'uu isaa agarsiisa jechaadha. Egaan acceleration value acceleration 9.8 meter per second square akka ta'e beekna jechaadha. The vertical motion of the object, the projectile is an example of uniformly accelerated motion. Egaan vertical motion kan irratti jechuudha yookiin projectile vertical motion kan irratti jechuudha. Example accelerated motion fudhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. This means we can use the equation for uniform acceleration motion. Uniformly acceleration motion equation isa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha kan vertical acceleration kan irratti jechuudha. Egaan uniformly acceleration motion equation wata sana hin beekna. Kutaa 9 bal'inaan baratanii jirtu wanta ta'eedhaaf jechaadha. Wal yaadachiisuudhumaa fi S-in displacement agarsiisa jechaadha. V immoo final velocity dha. U initial velocity dha. N egaa acceleration dha. 9.8 meter per second square amma jenne. T immoo time agarsiisa jechaadha. Find the work example kan hojjenna. Find the time taken for a ball dropped from a height of 60 meters. Egaan uniformly acceleration motion formula 1 shanan kan irratti hundoofneetidha kan nuti hojjennu jechaadha. Kana jalqaba warreen shanan kana keessaa kamiin fayyadamna jennee adda baasuudha qabna. Isa dura maal akka qabnu ilaallachaadha. Inni jalqaba height qabna. Height keenya 6 meetrii waan ta'eef height qabna. Ishi nama hundumaafuu kan kennamu immoo giraafitiin jira yookiin 9.8 tokko sun jechaadha. Kanuma lamaan qabna jechaadha. Kanaaf formulaawwan kanneen keessaa kanneen shanan keessaa kamiin fayyadamna isa jennu adda baasuu qabna. Tokkoffaa kan fayyadamne final velocity jira jechaadha. Kunis immoo final velocity hin qabnu. Akkasuma lammaffaanis kunoo final velocity dha jechaadha kan inni gaafa of keessatti qabatee jira. Nuti immoo isa hin qabnu. Ishi sadaffaa egaan jechaadha. Wanti nuti qabnu kan biraan immoo kuwaasiin sun jechaadha utuu gadi hin darbatamin maal jedha? Find the time taken for a ball dropped from a height of 60 meters. Kubbaan tokko jechaadha qilleensarraa wanta hojjaansaa 6 meetrii ta'erraa gadi darbatama ammam ture sa'aatii isaati jecha kan nuti gaafatamaa jiru. Time taken jechaadha. Sa'aatii amma kam amma nachi ture nu gaafachaa jira. Kanaaf jechaadha kubbaan sun itoo hin bu'iniin dura jechaadha at rest ture yookiin dhaabbataa ture jechaadha. Yookiin iddoo tokko dhaabbatee jiraatu sochii agarsiisaa turin zeeroorra ture jechaadha.
Kanaaf at rest irra ture jechuun use qabna yookiin initial velocity qabna jechaadha. Kanaaf amma iddoo kanatti isa sadaffaa kanarratti jechaadha. Siin egaa heightiin keenya SC kanadha jechaadha yookiin distaansii sana agarsiisa wanta ta'eedhaaf jechaadha. S is equals to UT qabna jechaadha yookiin U qabna. Yuun keenya immoo 0 taanaan T sanas hin balleessa. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu 0dha yoo baasne 0 fida waan ta'eedhaaf. AT square kanatti ta'a jechuudha. Foormulaa keenya sadaffaa kanatti kan nuti fayyadamuu dandeenyu jechaadha. Kanaaf egaan akkuma asirraa argitan S is equals to UT plus 1 over 2 AT square. UT sun hin bada maaliif UT is equals to 0 jedha waan ta'eedha. Kanaaf S is equals to 1 over 2 AT square kan sana duwwaa tafa gamlachuutti lamaan baay'isnee yoo barbaanne immoo T qofaatti hambisuuf raadikaalii jala gashinee kunoo T is equals to radical 2 is over A. Kanaaf gaafa achi jalaa bahu raadikaalii jalaa gaafa bahu jechaadha. Tokko tuqaa tokko itti bunne yookiin raawundi goonee jechaadha. 6 tokko tuqaa tokko fida jechaadha.